namni Arsenal ni deeggare diqaalaa jedhanii maal jette kitaabul jizmi akkam jedha waan kana. Oromoo ta'e namni Arsenaal hin deeggare diqaala. Dhalaan teenya faana dhusirraa ulfaa'u ni suufaan siin jedhe. So uummata kana wal jaalatu kana gartee duriyyee fi baalageen adda baasuudhaaf rakkannee tokkummaa dhiigaan jaarrannee duriyyee laayif hin balleessuu hin dandeessu. Yeroo hunda oggii jeneraalii lallabu namni keenya dhageeffachuun dirqamaa. Walleessan namni na dura qomatee bilziqinnaan sheer goote. Yoo dabballee ta'e irra hedduun kaabinee soddaa kiyyaa beekumsa waggaa 80 kana akka Adaanech Abeebee kana fa'aa waan kana kitaabul jizmi akkamiin ilaalama turistiin biyya alaatti irra dhufe aayyolee gurguddoo tana akkamitti ergatee buna naaf jedhaan. Dhalaan teenya faana dhusirraa ulfaa'u ni suufaan siin jedhe. Siigale? So uummata kana wal jaalatu kana gartee duriyyee fi baalageen adda baasuudhaaf rakkatti nuti abbootiin teenyaa duratti barbaadanii dhufanii hojii qabsaawansi wal barbaadanii dhufanii. Dhugaa rabbi. Qabsoo gartee dhiigaan jaarranne tokkummaa dhiigaan jaarranne duriyyee laayif hin balleessuu hin dandeessu jechuudha. Warra TikTok fi Facebook. Akka. Yeroo hunda oggii jeneraalii lallabu namni keenya dhageeffachuun dirqamaa jechuudha. Nuti oggii lallabnu informeeshina qabnurraa lallabna malee rakkoo akkanaa dhufuu ta'a walleessan namni na dura qomate hin jiru sii galee. Walleen tun dhaabbachuu qabdii jee. Wanni bilziqinnaan sheer goote yoo dabballee ta'e bu'aan qabu. Maanu eega kana bilziqinnaa dhuftarani deeggara paartii kamiyyuu miti irra hedduun kaabinee soddaa kiyyaa beekumsa waggaa 80 kana akka Adaanech Abeebee kana fa'aa waan kana kitaabul jizmi akkamiin ilaalama turistiin biyya alaatti irra dhufe aayyolee gurguddoo tana akkamitti ergatee buna naaf jedhaan. Laalli amma arabni kun gaaza qaba. Eshi. Congo fi Rwanda, South Africa, Afrikaan tu warqii qabdi. Kan. Wanni Itoophiyaa wanni namni jaalatuuf dhala qabdi jechuudha. Dhalaa isii tanaa warqii. Dhalaa kichuu kana. Dhalaa kichuu kana. Injiran kaama aangoo keessa guguddaa jira. Dur ittiin si dhufaa jira. Eshi. Dur gaafa namni waa beeku biyya bulchu dhalaa kana gartee filaniitii filaatta huggii isin gartee isin muuzoo udaantu tana sii galee diploomaasii kana simachiisa. Dhalma Oromoo tana muuzoo udaana. Way rabbi kiyya yaa bu'aate osoo beete mangistii san ol seente nama kana jannata keessaa bu'ee moo namummaa dhalee jettalaa koomeen isii ture. Wallahi. Eshi. Rifeensi isii kun gurraattuu bina duumessa roobaa kana fakkaata. Mudhiin isii tullaa. Kun mooree si galee garaan isiitu gararree jala barbaaduun ol qabdee si galee qiyaama feesisa si galee. Boolluu cufatte. Fincaanii. Boolluu. Eshi. Boolluu cufamte fincaanii fi wanni nu dirqiin baha si galee. So inni kana wali qabatee ta'a si galee. Ambitif haranjiin oggii dhufte sa Itoophiyaa wayyaaneen bulchitu manni dur bulchu san dhufne Itoophiyaa maal dhufne si galee. Diploomaasonni kun by the way an 4 kiilollee seeneetiin Abiyyi jaan kana birallee daqiiqaa 45 taa'e si galee. Akkana naaf inni wajjin. Akkuma maziidoo bira ta'e kana daqiiqaa 45 Abiyyi bira ta'e. Akkanatti ilaala akkasitti daqiiqaa 45 teenyeetti walitti aanee nyaata nyaanna. Eshi. So warramma abichu maarree jee maraatu fakkaa namicha mataa baaldii kana faa kana amma oluun naqanii beeke warra kana amma warramma isaan haaree deeggaru kana paartii tiyyaamiin hin beeka oluun naqan. An akkasitti mana hunda ol dabree taa'e 4 kiiloo tana keessa bakka diploomaasonni durirraa waa fudhatu bakka wayyaaneen tolchitee jira. Diploomaasonni kun oggii dhufanii waa'ee nageenyaatii fi waa'ee maalii haasawanii maallaqa mallattee suu deeman bakka dubra bebbireedaa reefu siinjuu san irraa fudhatanii jira. Bakka sana biyyi Adaanech faa qabatee achi taa'a. Jarri oggii wayii fudhanna jee dhufe beera gurguddoo akkanaa achi tatta'a. Maal jette? Arfii ta'ee namni Arsenaal hin deeggarre diqaalaa jedhanii maal jette kitaabul jizmi akkam jedha waan kana.
هذا والصحيح حديث صحيح أورما دين ابني أرسنال إندي قرد ديكالا wantoonni deeggartoonni Arsenaal baga gammadan kitaabul jismi deeggaraa keessanii. Thank you so much. Bara wannoo akkana kitaabul jismi kana ga'aamnu waggaa 8 moo 7 irraa qajaa miidiyaa neetwork jennee tasbiyaa tana tolchina bara Laaraa faa hiree laalaa turre beektaa Laaraa faa bilillee Ooroo gallee yaadatta. غافا كتاب الجسم جارسا كما كيرو ملالف ميلا جارسا زارا أوروميا وان فكاتو لالف وانا كيسا كومين باين كاكاو إلاج سلالتن كيسا هندي سانو باكا غاري كامتاني بولتين قياساني سلالتاني زارا انتاني يرو هند دكوستي يرو هند مكرمتي جره من دي غرطوني زارا نكومتا دوكو قرأت لالي Asubanu zara kena yo dagette kitabul jismi fahara wan debera wan jimayo ergitera debne hire birati lalla ye churi duma fi baga nage aduftani shekaba mahaluta as media